Yakkoonni beekanis ta'ee otoo hin beekin raawwataman jiruu fi jireenya ilma namaa jeequu bira darbee maatii bittinneessuudhaan miidhaa guddaa geessisu keessaa isa tokko. Yakki jiruu fi jireenya maatii gufachiisuu irra darbee hanga misooma fi guddina dinagdee biyyaa miidhutti gaha. Sababoota ka'umsa yakkaa ta'an keessaa muraasni waldhabdee, haaloo, hinaaffaa fi faayidaa hin malle argachuuf jecha yakkoota raawwatamanidha. Yakkoota sababa adda addaatiin raawwataman xiqqeessuufis qaamoleen nageenyaa hubannoo hawaasaa cimsuun yakki otoo hin raawwatamin dursanii ittisuun hawaasa hojii nageenyaa irratti hirmaachisuun barbaachisaadha. Qophii keenya kanaan godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaatti yakka ajjeechaa suukaneessaa raawwatamee murtii seeraa argate isin biraan geenya nu waliin tura. Namoonni waldhabdeen isaan gidduutti yoo uumame otoo gara yakkaatti hin seeniin akkaataa aadaa Oromootiin ilaaf ilaameen wal dhagahuun dhimma isaanii jaarsummaan xumurachuu yoo kana bira darbe immoo gama seeratiin dhimmi isaanii fala akka argatu gochuu qabu. Dubartiin haadha manaati, obboleettii fi haadhas waa'een haadhaa waa hedduudha. Kanaaf dubartii ji'a 9 garaatti nama baattee nama guddiste galanni otoo maluu fi walitti bu'iinsa xiqqoof jecha yakkoonni garaagaraa dubartoota irratti yeroo raawwatantu mul'ata. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya nutis waa malee kanan kaasne godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaa ganda qotee bulaa Qileenxootti himatamaan Sisaay Gurmuu fi haadha manaa isaa kan taate Abarraash Asaffaa jedhaman faayidaa hin malle argachuuf jecha guddistuu yookaan haadha biddeenaa himatamaa tokkoffaa sababa ijoollee hin qabneef bu'aa bayii guddaa keessa dabartee guddistee waggoota 28 ol waliin jiraachaa turte. Sababa lafa naa kennii gurgureen xaa'oo bitadhaa jedheeni midhamtuun dinnaan haloo itti qabatee qottoodhaan qaama ishee iddoo garaagaraa rukutee ajjeesa. Maabaraan kaffaladha jetteeti kireessatte bakka ilmi obboleechashii jirutti midhaan kun lafa gurgurtaan adoowo jettee lafti kan ishiitti haa gurgurattu maal si geedhaniini lafiituma gurgurattee jechaadha nama biraatitti kireeffatte lafuma ishiin kireechite san nama biraa sobee in kireeffanne jaartiin naa kireechi jette jedhee nama biraatitti kireeche. Amma sababa saniin abbaan dura kireeffatte immoo lafti kee qotame yoodhaniin inni itti ba'ee facaase. Galgaluma lafti sun qotamee faca'usan midhaan ajjeechaa kana raawwatee jechaadha. Maaliif lafan ani hennoo akkas goota jedheetu. Jaartiin tun dadhabduudha. Nama waa godhuuf hin qabdu. Qoraan harka tokkotti yoo isa qabaatte harka tokkotti qoraan dugdatti baachaa karaa kana deddeebi'aa daa'ima kana guddiste. Mana keessa wal labannatti fakkaata waajjira gandaatitti nutti dhufanii namni kun namni dhuuf deemaa jira. Lafa kiyya gurguradhee tanan maabara baafadha jennaan irraa na dhorkee nama kan namni narraan binne kan namni narraan kireeffanne itti nu biratti dhufte jalqaba duraa jechuudha. Gaafa dhuftu san namni ana ibsa jedhu lafa keessa irra dhaabbate taanaan deebii nutti mijennee akkasitti hin galchine achumaan irraa dhaabbate hin hafe ji'oota tureet wanna akkanaa kun dhalate. Erga ajjeesee booda manuma miidhamtuu kana keessatti boolla qotanii torbee tokkoof awwaalan eeruu ollaan poolisiif kenneen qabamaniiru. Mataa addaan baasnaan battalumatti duute gaafuma sanaadha manaa ofii wajjiniin manuma jireenya ishii keessatti hin awwaalanii baay'ee gocha gaddisiisaadha gochi raawwatame. Gaafa kamisa galgala ajjeesanii awwaalanii gaafa kamisa ganama hin boolla keessa buqqisiisne jecha torbanitti gaafa 23 raawwatame ji'a 10ffaa bara 2014 kan achi baasne immoo gaafa 30 jechaadha nu kan boolla san keessa isaanumatu baase viidiyoon qarratame gocha godhanillee himaati qottoo kanaan mataa ishiitan akkatti harka lamaan dhayecha haati manaa immoo gizee awwaalu akkantan luka qabee awwaalee wal gargaarree awwaalleedhanii mana keessatti wadabii irratti buusanii cinaa isaaniitti immoo ishiin biddeen tolchaa jirti gaafuma annoon kun banamuudhaaf ka'u gaafa 29 warri firaamanni nu asakattaamu jaartiin badde yoo jedhan tokkoffaa anaa fi nageenya ganda keenyatti yookaan iddoo sanitti argamnee too akka manni suni banamu hin taasisne haati manaasaa gibbii keessa jettee moobaayiliitti bantee taphachaa tasnaannaa hojii ofii hodhaa manaamina hodhiti daa'ima wajjiniin ishiin echa dhaqxe jennaan ishiin gabaatee torban guuttee jaartiin bakka dhaqxe hin beekutu nuun jette. Bani mana kana illa allawas keessa jiraatennaan furtuun qabu nuun jette. Jaartiin milkeeffattee deemte wanna ishiin tuqooni mana ishii akka namni tokko tuquun barbaadu jettee
amma maayibanii rakkoon qabu ennaan qulfii bakka gootee ofumaa fiddee hin bante bannaannu akkanuma wallaallee irratti tuulame akka madabiititti maarigame gamaa gamanaan akka kaabii godhamee litti dhiyeenya qabna akkamitti akkana gootan michoon jedheen ishiin hin amanne ana akka nama ollaa wajjin guddannee san nama shakkitee anumatti siqtee akkaman godhaani beeyaduu kana hoggaan gabaa galuu jaartii ajjeese naan jedheen jette. Echa irtireeshiin jennaan asuma keecha irtii awwaallis kanuma ishiinis asuma keecha jirtii naan jette. Kana mataanan dha'ee kana ittiinan qofforee kana immoo dhoqqeedhanan bukeechee maarigeeni haati manaatiyya na gargaartoo awwaalloodhe ishiinis immoo hoggaa awwaallu luka qabeeffan awwaaleen hin jette. Ishiinu kaleessintus gaafannee jirra obboleewwan teetis asuma hiranii nus asuma irraa maaliif hin himne nama torban guutuu as keessa akkamitti teechistaati maaliif hin himne enneeni ittuun himmamne ishii waan nam sareedhaa ajjeesan isseen hin kofaltiyoonu kana jenneen. Wanna tokko na sodaachisellee nuun hin jenne yeroo san kecha. Poolisiinis eeruu hawaasa irraa argatee bu'uura godhachuun himatamtoota to'annoo seeraa jala oolchee qorateen himatamtoonni gocha yakkaa raawwatan kan amanan ta'uu qorataan yakkaa waajjira poolisii aanaa Adaamaa Inspektar Daggafuu Zawdee himaniiru. Nama ajjeesee jaartii ajjeesee mana keessatti awwaale lafa naa kennee nan gurguradee xaa'uudhaan bitanne naan na diddee na aarsinaanan mutumaanatti fudhattee na rukutuu jennaan kottuudha mata keessa rukutee awwaalee mana keessa hirtiree fi sin agarsiisuu hin danda'a jedhee jecha amantaa fi waaqkisaa erga irraa fuuneen booda caasaa gandaa dabalannee waajjira miseensa poolisii dabalannee garee tokko qabadhee dhufeetoo aanaa Adaamarraa kiiloomeetira 15 isa gaara kana gubbaatti mana ishee hoggaa dhaqnee ilaallu wadabiidhaan tulfamee reeffi bakka jirutti bakka uummanni beetti qofforee reeffa ishee baasee reeffi ishee kun akka malee bokokee turturee jira awwaala qoratamuus hin dandeenye akka aadaa biyyaatitti mana amantaatitti abbootii gadaa suura kaasifnee viidiyoo waraabsifnee reeffa kana mana amantaa abboo amma as jirru kanatti gadi finnee uummata wajjin uummanni irratti mallatteessee reeffi kun hoggaa deebiin hin dhodhowaa dhodhowee karaa irratti baduu waan danda'uuf awwaalamuu qaba jedhee mana amantaas waraqaa nuu kennee mana amantaan gaafa 30 reeffa lafa keessaa baasisnee mana ishee keessaa bakka awwaalamte. Galmeen himatamtoota kanaas ragaadhaan erga irratti qulqullaa'ee booda mana murtii olaanaa godina Shawaa Bahaaf dhiyaateera. Manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaas dhaddachatti bana ooleen himatamaa Sisaay Gurmoo hidhaa cimaa waggaa 20 yommuu adabu himatamtuu lammaffaa Abarrash Asaffaa hidhaa waggaa 1 akka adabamtu itti murteesseera. Himatamaa kanas ta'ee hawaasa barsiisa jedhamee adabbii dhaddachi itti amana guyyaa gocha kanaan harki isaa qabamee kaasee kan shallagamu hidhaa waggaa 20 hidhaa cimaadhaan akka adabamu murtaa'ee jira. Himatamtuu lammaffaan kan raawwatte yookiin kan dhoksuu dandeesse himatamaan abbaa manaa ishii ta'uu kana malees ofiifuu of eegi yaada jedhuun yaada sodaa uumuu danda'u kan itti dubbate waan ta'eef dhoksitee jirti. Kanarraa ka'uudhaan jiddu galeessa qabannee himatamtuu barsiisa jedhamee kan dhaddachitti amanan hidhaa salphaa waggaa 1 akka adabamtu murtaa'ee jira. Murtiin boodas murtiin kenname kan isaan komachiise ta'uu dubbatu jiraattonni. Akkamitti waggaa 1 kennamaaf haadhaa ofii ajjeeftee qottoora falatanii awwaalanii waggaan 1 kan maal jedhu innis amanni 20 kan hidibee likki hidibee isaa amma jiruusa hoo ajjeesullee hin baatan hidibee likkiidha firdiin isaa ishiinis hojjimaan goote isaan lachuu firdiin isaanii waggaan 1 maali yaa jiran nus boroodaa wanni kanaa kun rabbi nurraa qabu odoo nu bira ga'e akkanumatti badheettafnee gumaan keenya badheetti badechaadha akkamitti mangistiin kana laalee argee Gono cima godhee toon irraa kutuu dadha. Waan adeemsa dhimmoota yakka adda addaa godina Shawaa Bahaa obbo Fayyeeraa dhufeera komii hawaasarraa ka'ee furuuf dhimmichi qoratamaa kan jiru ta'uu dubbatu. Gochi raawwatame kun baay'ee gocha gara jabeenyaa fi sukkaneessaa ta'uu isaatiin namni dhala namaatti irratti waan raawwatamuu hin qabne waan raawwatamee fi hawaasni komii kaasuu isaa sirriidha. Nutis komiin hawaasaa waan hawaasni biraa ka'u immoo dhaggeeffachuun sirriidha. Hawaasni gama kamiiniyyuu yaadni hawaasni kaasu yeroo kamiyyuu sirriidha jedhamee fudhatamus qaba waan ta'eef. Dubartiin haadha nama deessee guddiste kabajaatu malaaf jedhu hawaasni fi qaamoleen nageenyaa dubbisne. Haadha jechuun bu'aa baay'ee hedduu keessa dabartee
ji'a 9 garaatti nama baattee akkasumas angaraatti baattee deessurra ciniinsifattee deessee waa hunda galeessa taatee fi harma ofii dhiiga ofii hoosiftee bu'aa bayii hunda baatee kan guddiftu jechuudha. Akkasumas haati ani akka nama tokkootti akka dargaggeessa tokkootti haadha tiyya maaliin iyyuu madaaluu hin danda'u. Haadha baay'een jaaladha. Haadha tiyya immoo gocha garaagaraa kanaa miti. Oolee bulee haadha tiyyaaf waan isheen hojjettu hundaaf qarqaaree hojjedhee haadha tiyya umrii dheeraa kanaa jiraattuun hawwa malee wantoota garaagaraa wanta badaa ishiidhaaf hin maluun jedha. Haadha too baay'een jaaladha. Namoonni ana fakkaatan dargaggeessa akka kiyyaa ta'an immoo haadha isaanii jaalatanii haadha isaanii kabajanii waan haati isaanii jetteen dhaga'anii. Haadha jechuun wanti hanga haadha ulfaatu jiru jechuudha. Haadha jechuun kan nama deesse rakkoo hunda keessa ba'anii kan nama guddifte kan beelaa dheebuu keessatti ilmoo ofii ofirraan gan wanni haga haadha himan jirre jechuudha. Namni haadhaaf kabajaa kennuu qaba. Obboleettiidhaaf kabajaa kennuu qaba. Haadha manaa isaatti kabajaa kennuu qaba. Darbee nama biraatiifis kabajaa kennuu qaba. Keessumattuu mee jechumallee bira waan hin dabarre namni haadha ofii harka itti laatee waan nama saalfachiisu waan ulfaatu jechuudha. Kun aadaa fi safuu duudhaa uummata Oromoo keessaa miti saba biraa keessallee kan jirre jechuudha. Kanaaf harki haadha ofii namatti hiixachiisuu hin jiru. Haadha jechuun egaa waan hunda bu'uura waan hundaati. Haadhatti garaatti nama baattee deessee nama kunuunsitee guddistee barsiistee sadarkaa guddaadhaan kan geessistu haadha jechuun maatiidhaafis ijoolleedhaaf immoo irra caalaa haati wanta guddaadha. Garuu haadhaaf ajjeechaan sirrii miti. Namoonni yoo wal dhabdeen isaan gidduutti uumame otoo gara gocha yakkaatti hin galin akkaataa aadaa jaarsummaa fi seeran xumurachuu qabu jedhan. Nama wallolis araarsaa turre hin teenya yoggaa teenye sanis yaamna nama sanis yaamne walitti dhiyeechine rakkoon kee maaliin jennee kana gorsinee oduu galteen kun hin galiin akkasitti waliin jiraachaa jirra. Abbaan akkuma amma duratti isiniin jee kun hoo abbaan baddale ilma yaamneti hin baddalte ilma kee kana gudeedaan dhalchite kana ulaagaalee kana guutiif atis abbaa kee yoo ati balleechite yoo ati sakkaaraamillee oggaa taate abbaa keeti gudeeda keeti gudeeda ofiitti si dhalche haadhanis immoo haatee garaatti si baatte ji'a 9 garaatti si baatte atis likkiitti dhaabbadhu jennee gorsina. Hawaasni yakkoota achitti dhufan achitti raawwatamuuf deeman dursee karaa araaraati gattaa'ee achitti manguddoodhaan dhimmoota sasalphaa ta'an dhimmoota sasalphatu gara gugurdaatti deeme jechuudha. Ka'umsarraa yakki waanuma xiqqoorraa ka'a. Wanna xiqqaasan achumatti dhaamsuudha. Yakkoota daa'immaniif dubartoota irratti raawwataman hambisuuf hubannoo hawaasaa cimsuun qindoominaan kan hojjetan ta'uu dubbatu. Kallattiin nuti yakka itti karoorfannee deemu keessaa uwwisa hubannoo seeraa hawaasanii kennamuudhaan jechaadha. Yakkoonni hawaasa keessatti raawwatamu kana hawaasa irratti hojjechuudha. Hawaasa keessaa nama qabaachuudha. Yakki kun otoo hin raawwatamin dursee namni walitti bu'uu danda'a. Dhugaatiidhaanis maal waan adda addaatiin yakka raawwachuudhaaf kaka'uu danda'a. Namni inni kun akka raawwatamneef garuu hawaasa waliin qindaa'uudhaan waan jiru kana dursanii irratti hojjechuudhaan. Yakkoota akkanaa kana hambisuudhaaf hubannoo yeroo garaagaraa tajaajila poolisii hawaasaatiinis haa ta'u hojii ittisa yakkaa kennamaa tureera. Konferansii adda addaatiin mariin yeroo adda addaa torbaanuma darbee san konferansii gaggeessaa tureera. Haala nageenyaa irratti barumsa ittisa yakkaa irratti namni nageenya mana isaatti maatii isaa eegee ollaa isaa akka eeguu danda'u ganda isaa eeggachuu akka danda'u nagaan bahee akka galu nageenyi jiraatu malee misoomni akka hin jirre barnoonni akka hin jirre hubannoo kennamaa tureera. Namni kamuu sababa adda addaatiin walitti bu'us walitti bu'iinsa uumamu ilaaf ilaameen mariin hiikuun yakkoota aadaa fi safuu hawaasichaa cabsan miidhaa mudachuu malu irraa of baraaruu qaba jenna.